Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maamiltoota chaanaala YouTube Isaaq Ibrahim. Baga deebinee wal agarree yeroo dheertuu isinirraa badee yoo xiqqaate ji'a tokkoof torbaan tokko viidiyoo tokkos osoo isin hin hojjetin hafe. Sababni isaa tokkoffaa ji'a ramadaanaa keessa viidiyoo hojjechuun naaf hin mijanne jechuudha. Yeroo viidiyoo itti hojjedhu hin turre yeroo sun waan ta'eef hin badee. Achi asillee viidiyoo isiniif hin hojjenne amma garuu viidiyoo bareedaa miidhagaa kan namni hedduun itti haajamu kan isin fayyadu kan bilbila keessaniif baay'ee faayidaa qabu isiniif qabadee dhiyaadha jechuudha. Waan badeef dhiifama isiniin jecha calqabaa namoonni gara chaanala kanaatti dhuftan yoo jiraattan chaanala keenya sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'u nu hordofaa. Barnoota chaanala YouTube Isaaq Ibrahim irraa darbu hunda karaa chaanala keenyaatiin argachuu ni dandeessu isiniin jedha maatii nuuf ta'a amma kallattumaan hin barnoota isin dabarsa. Barnoota har'aa keessatti akkaataa bilbila keessan irratti tiim waan jedhamu waan bilbila keessan fuula bilbila keessanii seetingii akkasuma waan bilbila keessan leeyaawutii bilbila keessan irra jiru guutuu haala itti kastamaayis gootanii haala itti miidhagfattaniin isinitti argisiisa. Haala appilikeeshiniiwwan aayikanii fi saayizii isaanii itti jijjiiruu dandeessan haala itti miidhagfachuu dandeessan wajjin kan ilaallu ta'a. Viidiyoo kana keessatti isinitti argisiisa hanga dhumaa daawwadaan afeeraa kootii amma kallattumaan gara barnoota isin dabarsaa hordofaa. Hayyee mee calqabumarraa bilbila kiyya kana akkamitti akka kastamaayis godhu akkamitti akka miidhagfadhu seetingii isaa gubbaa isaa duraaf duuba isaa haala kamiin waan iskiriinii irratti argamu kanneenii fi akkasuma waalpeepparii haala kamiin akka miidhagfannu wajjin haa ilaallu. Amma akkuma argitan appilikeeshiniin bilbila kiyyaa kana fakkaata fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Kun baay'ee waalpeepparii irra kaadhe osoo hin taane tiimiidha. Tiimii fi waalpeeppar wanni jedhamu kaaddatti irra kaa'amu ka gaalarii keessaa irra kaa'atan gargari jechuudha. Yeroo kamuu waan beeku qabdan. Kun daayirektii bilbila keessan irraa daawulood kan ta'u kunniin jechuudha. Mee amma siitingii seenee isinitti argisiisu. Siitingii bilbila kiyyaa yoo seentanii ilaaltan kunoo siitingiin bilbila kiyyaa barreeffamoonni haala amma argitan kanaan jira haala bareedaa ta'een jechuudha. Haala baay'ee namatti toluun dudduubni isaa diimaa barreeffamni isaa haala amma argitan kanaan diimaa gara daalachaatti ka dabu kana. Akkasuma siitingiiwwan isaa ka oofii fi oonii kunniin haala amma argitan kanaan jira. Siitingiiwwan isaa haala amma isiniin mul'atu kanaan kunoo diddiimaan akkasuma kun iddoon oonii fi oofitti goonu kun haala kanaan mimmiidhagee jira. Haala kanneen itti godhuu dandeenyuun jechuudha haala amma isinitti argisiisuun. Amma siitingii akkanatti jiru kana mee gara siitingii isa biraatitti jijjiireetiin isinitti argisiisu. Kanaafuu yeroo tokko iskiriinii bilbila keessanii kana qubaan gadi qabdanii ani qubaan gadi qabee jira. Amma achi booda tiimsi ka'edhu kana bira dhufa kunuuf tiim ka jedhu sinnaa dhufa. Tiimsi ka'edhu kana kiliik godhe yeroo tokko ni bana jecha. Eegas booda ka daawunlood naa ta'e hundi isaa as keessa jira jechuudha. Check out my stuff ka'edhu kana ni tuqa. Check out my stuff ka'edhu kana keessa ka tiimiiwwan an daawunlood godhatte hundi isaa as keessa jira jechuudha. Lakkoofsaan hedduu ka ta'anidha. As keessatti argamu jechuudha. Mee ammaaf kan irra jiru kana mee ka isa kanarra kaadheetiin isinitti argisiisu isa kana. Islaamic tiin number 10 jedhu kana mee kiliik godhee jira haala kana fakkaata. Achi booda as dhufee bakka apply jedhu kana kiliik godhee irra dhayaa jechuudha. Mee wajjin kan ilaallu ta'a apply jedhaa nama. Maal takka uumamu wajjin ilaalla. Tole bilbilli fuulli bilbila kiyyaa appilikeeshiniin dura haala dura ture irra hin jiru amma jijjiirameeti jira tiimii isaa waan jijjiireef. Tiimiin baay'ee waan isa keessa jiru hunda jijjiira jechuudha. Haala miidhagaa ta'een haala isin barbaadanii waalpeeppariin ni jijjiirama. Yeroo cufamu furtuun isaa kan ittiin bantanii jijjiirama. Fuulli isaa kun kanan turre bilbila kana dura yoo ilaaltan jechaadha. Seetingii isaatis yoo seennee wajjin kan ilaallu ta'e seetingii isaa dura kanan turre amma haala bifni isaa boora ta'eeti jira seetingii kiyya kana. Asiin kunoo kuni boora barreeffamni dudduubni isaa kunniin aayikaniiwwan kunniin immoo bifoota adda addaa jira. Buleen jira diimaa magariisa diimaa wal keessa jechuudha bifoota miidhagoo ta'an kunoo akkuma argitan barreeffamni isaa immoo haala adda ta'e kanaan miidhagaa ka ta'e jechuudha. Ka akkanaa hedduutu jira haaluma argitan kana mee ka biraallee selekti godhee isinitti argisiisa bilbila kiyya kana yeroo tokko gadi qabaa iskiriinii kana achi booda tiimsi ka'edhu kana bira dhufa ammallees tokko jijjiiree isinitti argisiisuudhaafi achi booda check out my stuff ka'edhu bira ni dhaqa. San booda ammallee tiimii kana keessaa tokko ni filadha. Isinitti argisiisuudhaaf ka barbaade amma isinitti argisiisuu barbaade jechaadha. Kanaafuu mee onnee ka qabu kana yookaan isa kanaa filadhu. Isa golden circle ka jedhu kanaa filadhu mee. Filadheeti jira achi booda apply jedhaanii. Apply godha jechuudha mee wajjin ilaalla waan uumamu.
waan isin ajaa'ibu kunoo iskiriiniin bilbila kiyyaa jijjiirameera. Amma appilikeeshiniin duraa sunniinis haala appilikeeshinii isaa amma jijjiirameeti jira. Siitingii isaa keessa laalleeti mee siitingiin isaa bifa kam qaba, bifa dura qabu ni qaba akka jedhu wajjin ilaalla. Kunoo kun amma jijjiirameeti siitingiin isaa. Kanaafuu tiimiiwwan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf amma bilbila keessan haala kanaan kastamaayizii yookiin miidhagfachuu yoo barbaaddan eessaa fuuna tiimii kana akkamitti daawunlood goonaa, akkamitti appilaayi goonaa akka jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf bilbila keessan kana yeroo tokko gadi ni qabdu. Kanaaf amma haala daawunlood itti godhan wajjin ilaalla. Iskiriinii keessan cal'istaniituma iddoo duwwaa tokko quba keessan hin qaqqabdanii san booda tiimsi kan jedhutu isinii dhufa. Amma haala daawunlood itti godhattanii wajjin ilaalla jechuudha. Haala appilaayi itti gootan calqaba isinitti argisiisee jira. Tiim irratti yoo kiliik gootanii bantan haala kanaan isinii dhufa. Iddoo kanatti daataa yookiin waayifaayi intarneeta keessan konneekti godhuudha qabdan jechuudha. Daataa yookiin waayifaayi jechuudha. Kanaaf haala kanaan amma tiimiiwwan kunoo kiyya amma gaalaksii tiimsi jedha. Keessan bilbilli gaalaksii ta'uu danda'a, teeknoo ta'uu danda'a, hiwaawii ta'uu danda'a, liiveenoo ta'uu danda'a. Kanaaf haala kanaan bakkanatti gaalaksii tiimsi jedhu isinii dhufa jechuudha. Amma iddoo sarchi baarii yookiin sarchi batanii irra dhuftaniiti tiimii barbaaddan san daawunlood godhattan jechuudha. Tiimiin kun waan baay'ee of keessaa qaba. Appilikeeshiniiwwan jijjiiruu, waalpeepparii waan baay'ee jechuudha of keessaa qaba. Haala barreeffamoota jijjiiraniin haala miidhagaa kastamaayizii godhatu of keessaa qaba. Fakkeenyaaf amma islaamik jedhee sarchi godhu bakka kanatti hedduu baay'ee tokko kan ta'in as biratti naaf fida jechuudha. Isin kan feetan sarchii gochuu dandeettan, filaawur jechuu dandeettanii, sarkil jechuu dandeettanii, laaf jechuu dandeettanii, haart jechuu dandeessanii waan barbaadan as bira sarchii gootan jechuudha. Kunaan amma islaamik kan jedhu sarchii yoo godhu baay'ee hedduu as biratti na baasa. Tokko irratti kiliik godhee daawunlood godhadhaanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf isa kana daawunloodaa godhadhu. Haarumaan marga hartan kanaa inni naa dhufu daawunlood kan jedhu jalatti naa dhufa jechuudha. Iddoo daawunloodii kana yoo tuqu daawunlood naaf gochuu eegala jechuudha. Kunoo amma daawunlood naaf gochuu eegala jechuudha. Tiimii baay'ee miidhagaa ta'e kan bilbila kee bareessu baay'ee sammuun nama bashannansiisa jechuudha. Tiimiiwwan kunniin namoonni itti fayyadamtanii beekte yoo jiraattan baay'ee waan kana namootatti argisiisuun gaariidha. Baay'ee waan miidhagaa sammuu nama bashannansiisudha. Kun amma daawunlood naaf taatee jira jechuudha. Tiimiin sun jechuudha. Meegaabaaytii isaa baay'ee guddina hin qabu. Bifa viidiyoo fi animeeshinii of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf amma daawunloodingi jedha kunoo naaf xumuramuuf deemaa jechaadha. Amma immoo kan biraa barbaadan as sarchii gootan. Kan isin feetan fakkeenyaaf amma Kiristiyaan illee jedhee sarchii yoo godhe jechuudha. Waan barbaadanii baay'ee inni kan isin baasan isinitti argisiisuudhaaf malee toop kan jedhamuu fi firee kan jedhaman jiranii tooppii irratti yoo tuqxan baay'ee miidhagaa tiimiiwwan baay'ee miidhagaa tochi keessa jira. Achi keessa daawunlood godhachuu dandeessu. Kun hedduutu as keessa jira. As keessa daawunlood gootanii jechuudha. Appilaayi gochuu kan dandeessan erga daawunlood isiniif ta'e appilaayitti godhattanii waalpeepparii irra kaa'achuun isin hin barbaachisu, galarii keessaa fuudhuun isin hin barbaachisu, storoojiin keessan hin guutamu. Waan baay'ee miidhagaa ta'e haala kanaan bilbila keessan bareechifachuu, miidhagfachuu dandeessanii, kastamaayiz gochuu dandeessanii. Waan isiniif hin galle yoo jiraate nagafachuu dandeessanii keessan diskiripshin booksii keessa imeeliin kan koo feesbuukni kan kee akkasumas sooshaal miidiyaan guutuun isaa jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaadha isiniin jedha. Kanarraaf isinii qabadee dhiyaadhe kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa waa'ee isin jala